ture maaluma qaba maaliif hin gubadha mana keessan waan jedha afaan kiyyaan waan dubbadha garuu waan godhu hin qabu isa bira taa'eetiin laayivii seenuu hin danda'u isa bira taa'eetiin ni gammachuu telefoona kiyyaan hin arga nan orga tiktokii seenii naan jedha eeshi akkamitti inni ofirraa ta'uufiitii koomedii ilaala ani moobaayilii kiyya kan hin fayyadamu narraa cufu jira akkamittiin taa'ame kanaana dhiibee bara ani mana keessatti jigeetiin taa'amu akka riqicha jigee lafa ta'a wallaahi Sudaaniin gowwaadha safataan beektuuti bakka rabbi jalaa si ofeedis wallaahi ani yooniin itti qoosullee qoosaa kiyyallee naan beeku piraankii jedhan kanallee hin beeku nadhae guyyaa tokko jechuudha guyyaa na piraankii wallaahi nadhae kabannaa natti cufe maalitti qoosaa beekata akkumati jettu wallaahi homaan beeku akka ballaa hurratti godhe mucaara kan sakkaaramedhaa kun jedhe dhiira biraattu na dubbiseedheeti akkasitti osoo kaameraan waraabee viidiyoo lilli sin darba dafa piraankii godhe akkanuma piraankii godhe bakkee ciisunutti piraankii waan akkam godhee piraankii akkamii godhin piraankii akkamii godhin mucaan tokko akkanatti na dhungachuuf ta'e jedhe alatti na dhungachuuf ta'e natti assikee akkanatti ani maalirraa barbaadda abbaa manaatiin qaba jedheeni akkasitti amma akkanatti akkana na godhe natti qisee ija akkana dalga akkana baasee akkasumee ati qisi ija sana naqqisuun beeku akkasii natti qisee ija kana akkana godhe bakka akkasii ani mucaan maanarraa barbaadallee hin beekne bakka irraa cal'isuu didii garaa kume maal haasofta sira naan jedhe maal natti haasoftu mijiyyoo fayyaa qabda mataan kee fayyaa qaba naan jedhe maal narraa achisi kalaas maal natti haasofta sira jedhe bar piraankii godhe dhiifama rabbii jedhi naadhiisi rabbii jedhi barani waliin haasaa arguuban qabu tureedhe rakkanuma jallisee haasaa ture jechuun dhuga hin taphadha hin argine wallaahi billaa nama tokkicha kan garuu inni qoosaa ta'uu hin beeku hin beeku oromoo miti kaani oromoo hin taane piraankii jedhan hin beeku naan jedhe baga rabbi si baase waan ta'u baga rabbi si baase dirqamatti ofirraa dhiisise amiin dirqamatti wallaahi dhiifama rabbii keetii jedhiin rabbii olaanee kana sodaadhu dhiifama dhaa godhi ani piraankiidha kun anama boodisitti deemu isheenaati nama akkanaati jedhee ati riqichu badhaafatu tokko kan jigu tokko sadi jedheedha yoo kanamni kana jedhee waan qalbeeffanne tokko ati jedhee dhiisi bakka asiiyyuu barreessu amma adda baatanii adda deemtanii amma mana kiyyaan jiru manni kuni mana kiyya mana galmaayetiin taa'udha odoo mana isaatti kagalu taate immoo horiin alatti yookaan bineensi na nyaate mana hin qabu jechuudha laan silaa odoo inni manaa gabbaye manaan jedhe sana bakka itti galuun dhaba eeshi tani addaan baatanii nikaa keessan adda hiikamne hudu garuu mana isaatii dhufeera amma suuta jedhame hiikamani koofni kun akkanuma qulqulli qaldii miti qulqullaa'ee hiikame malee daddafaniiti yoo hiikanii hin danda'a. Waliigaltee keessatti malee addaan ba'uu dandeessan jechuudha. Sirriitti daddafitti hiikamu garuu ani tun xiqqoodhaa waggaa 24 waan ta'eef osoo isa caalaa nama waggaan kiyya guddaa ta'e garuu narratti dhaabbataa na hidhama narra hin harkifama jechuudha. hedduu shari'aan hin dhorga jechuudha dubartii yoo sirriitti guddoo taate akka waggaa 24 alhamdulillah xiqqishuudha jechuudha. Gara ganaa xiqqoodha wallaahi ganaa xiqqoodha. Xiqqoodha natti hin harkifamu yoo narra jiraatee qubeen kun amma ofirra baasuu hin danda'u yoo koofni hiikame hin fuudha ofirra. Sanuu kan isaatitti hidhadhe. Infedu kanatti hidhatu ka mirgaatitti waliin hidhadhe isa wajji jira jechuu beekama ka bitaatitti waliin hidhadhe shayxaanatu narraa oofa jechuu isa bitatti hin dhufu jechuun maaliif qubee ka mirgaatti hin kaayatanii ka mirgaatitti yoo kaattee gaafa isa wajji jirtu ka bitaatitti bootu wanni kaataniif yeroo isa wajji hin jirre
infeetu waan ta'eef isan feetu kanaafuu asirraa baastee asitti deebi. Mucaan akka bashitaa qabuuti harka isaatiin oolaa qabate dhibee irratti godhe. Wallaahi wabilla harka kiyya bashitaa qaba. Wallahi aniin tun diimtuu ture laal aniin tun diimtuu adii bareedu takka ture laal amma akkatti gurraachadhe isa qabannatti dabale wanni isaa natti dabale wanni kalarii isa natti daddabale natti kolfita amma nuurre irraa natti kolfita Allah Astaghfirullah. Oromoon adiidha. Oromoon babbareedduudha laasii galee wallahi. Ana bareedduu san akkana natti daddabalateeti laal gurraachinne isaanitti dhufe. Situ narraa fudhatee naan jedha. Adiidha ati duraaniin jedhee nan. Ati narraa fudhattee wanni kiyya guutu laal akka itti na gurraachesite laal. Garuu Raama. Akkami gizeenii fi harka qaamaan waltu hitan ni dabalama sirte gurraachoomni isaa sitti dabalama. Ani harkaanu isa qabachuu jibbee akkattiin qabadha. Wal biratti ilaalaa bar akkatti wal bira ilaala. Qabeeti beekamtu irra gurraachata laal. Mee ati diimatta laal narraa fudhattee laal diimanne bareedaa kiyya. Ati duraanin diimadhaa gowwaadha mucaanumaan beeku. Kamtu diimadhaa kamtu gurraacha addaan beeku. Waan dhiiga bareedaa qabu siyaar. Dhiiga bareedan qabu diini. Isa dadhabaadha. Ati duraan maal isaa ilaaltee jaalatte Raama? Duraan maal isaa ilaaltee jaalatte beekan? Jechuudha isaa qofa si gargaaraa si jaaladha wallahi nama biraan laal wallahi si malee dhalaa biraan laal rabbi naa darbu addunyaa tanarraa rabbi naa ajjeesu jedhana akkasiraan jedha kanuma qofa adii naa gale hojiillee qaba akka feetettiin si gargaaraa yoo barbaadde homaan hojjeti mana kana keessatti ani siin gargaaraa yoo barbaadde kushiinallee ani nyaata siin dalaga biddeena soo barbaadde dalaga ati akka feetetti fataa jedhi jiraan rafi ofirraa yoo barbaadde rafi yoo barbaadde kijiba wallahi wallahi kijiba eegasi kijiba isaa itti kuute laal kai dalagi nyaata eegas booda wanni ni jedhe sun guutuu akka dhugaan ta'in achira beek kai nyaata dalagi soofarrallee ciisin lafallee hin taa'in nama algarrallee ciisin siin jedhu maal jetta rakkoodha wallahi rakkoodha hin taa'in illee siin jedhu Samboda siso akkasiin jeesanii miti sisoo beekaa sisoo beek. Soba isaa irratti argee afuuf jibbisiisee kaanillee jibbee ofirra dhalaan birallee akkanuma jibbiti. Akkuma jibbee kanatti dhalaan birallee jibbiti. Ganaadha ta'isaa. Laal dhageeffadhu namni tokko eega bultii ijaare. Eeganiif namni tokko bultii ijaare. Faadhu abbaa fadhaa ta'u takka bultii seennaan yooniif inni nama gaarii si ta'e bultii ta'e oofadhu. Yoommoo nama gaarii siin ta'in nama hamaa ta'e hasimii dhutee hasi arrabsee waan mirga kee dhiibu ta'e didi jala abbaa kiyya jala didi biyya dimookiraasii jirta. Na arrabsa warra kiyyallee na arrabsa abbaadhallee na arrabsa namni akkasii kabajaan qabu. Kanaafuu namni Oromoo arrabsu nuun siis arrabsee waan ta'eef Oromoo ta'e arrabsinaan safaata akkanaan dhageen. Hin dhagahu. Amma booda maaliif nama biraatitti dabalama garuu amma irraa kutame tatana booda rabbiin saba biraanatti hin fidin inshallah saba biraa saba kiyya hin ta'in. Oromoo sanuu Oromoo qalbii qabdu tan diin islaamaa qabdu tan salaatu tan soobatu akkasitti haa qabu suutan tan jaalalatiya baay'istee jettu. Maammoo masii kana maammee ni barsiifatta. Maammee hin qabaa miti ani hin barsiisa quraana yoo inni qara'in illee mana kiyya ciisaa quraan yoo barbaadde. Laki wanti Siifis laalla dhageeffadhu maammee siifis ni qaina yoo hanqa barates ni qaba atisti dabaltaa fi wal gargaartanii waliin deemtan. Ay inshallah rabbi yoo isa fide isuma kana. Kunoo sii dhufee jira maammee sii dhufee jira. Morma kana inshallah. Maammee bakana morma kana. Yaada kee keessa kan tuu qodhe nagartooti kun. Isa gada. Morma maammee bakana hajjiidhaaf morma murreetiin. Kata fandet, gabayagi. Achibuda halal tajira, halal tajira, mana halal tajira tas pura.
بالبلا شارجر فعلا أكاس إنجتي أنا نقول نيجات نبي راديم تمين لا لكن لا رمي إن أدى تدراني باي ببرد دويتين وجه جرت سالي كانت كويس وكتير تدوغا هاي قادوا سننتي مالي يا دخيل كتاتن بيتو أريس باي وكتير أبو مالي في بيكويتي سالي تيم سمسني سيودي مسد هو كتشان دي واسيرو كتير تغدي بيد ربي أبو سيابا بريتشيسو نوري وأنا مثلك هذا nama salfachiisa maameen akka astaa asii wajjin la rama la gaari kitti la amma maameen akkannaaf gifti kakkannaaf ka ijoollee caahana caahun nama jajjabaa beekanii kannaaf ka hiriyaadha laara amma tana adda deemuudhaaf moo isuma malee jetteeti qalbii ittiin ta'e jirtaati. Namni yoo walirraa fagaateedhaan yoo adda bahuudhaan hin irraanfatan jedha nama san onneetti yaa'anii onnee dubartii nami onneetti onnee dubartiiti. Onneen dubartii yeroo takka cabxeedhaan nama sanirra cabxeetti hagaa takka jaalachuu. Cabxee tantee cabxee amma. Cabxe isarraa cabxe wallaahi akkatti gajjachu jira nama naa fayyisu dhabe. Onne tana nama naa fayyisu dhabe akkatti gajjachedha dadhabe. Osoo nan jiru ati nama biraa maa barbaadde yaa akii maa rabbisi godhe qoysaati. Ati naa fayyisuu dandeessaare akkamittiin uf fayyisa onne tana akkamiin uf godhu. Wallaahi keessaa wajjin haasofna. Keessaa wajjin haasofna. Akkasi fayyida keessaa wajjin haasofna. Hayyee wallaahi qaamni illee na miidhameera sababa onneen cabxeef. Si fayyisa qaamallee. Sittiin tufa akka gaafa dursanitti si jira. Galatoo fi hayyee ani tufa Oromoo malee. Si fayyisa qaamallee sittiin tufa akka gaafa dursanitti si jira. Galatoo fi hayyee ani tufa Oromoo malee. Tufti namni biraanatti tufu gaabba laata boodarratti jechuudha dhibeerratti ta'a. Isiif jijjiira jaarsa bareedaa Oromootis hasa jaalatee si kabajuus ni harkatta. Inshaallah ayyee. Inshaallah ayyee. Sanyii dabuumsan baga rabbiin sirraa baasee baga rabbiin lubbuu teetii si baasee sanyii dabuu beesan baga rabbi jalaa si baase. Amiin nuure amiin. Akka fadhilee ta'u nama ofii wayya. Amiin yaa nuure kenna abshir ati bar nama gaariidhaati nama waa beeku bakka yeroo hundumaa wanni haasaa keefaa baay'ee jaaladha wayitaati.